Gumiin balal marsaa 49ffaan dhaadannoo Adwaa injifannoo waloo yaadannoo waliinii jedhuun gaggeeffame. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa dhaloonni kun injifannoo abbootiin Adwaa irratti galmeessisan mootummaa cimaa fi biyya cimtuu ijaaruun misooma lafa qabsiisuun dabaaluu qaba jedhe. Saganticha irratti kan argaman hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa akka dubbatanitti Itoophiyaan biyya birmadummaa ishee wareegama qaalii abbootiin keenya kaffalaniin tifkamaa dhufte fakkeenyummaa birmadummaa gurraachotaati jedhan. Dirreewwan gootummaan abbootii keenyaa irratti mul'ate keessaa Adwaan hangafummaan kan eeramtuudha. Kunis kennaadhaan osoo hin taane wareegama qaalii lafee birmadummaa biyyaaf cabee fi dhiiga dhangala'een galmaa'e jedhan. Dhaloonni kunis injifannoo abbootiin Adwaa irratti galmeessisan ijaarsa mootummaa cimaa fi biyya cimtuu ijaaruuf jalqabame lafa qabsiisuun dabaaluu qaba jedhan Obbo Haayiluun. Itoophiyaan biyya birmadummaan ishee wareegama qaalii abboonni keenya kaffalaniin tikfamaa kan dhufte fakkeenya bilisummaa gurraachotaati. Dirreewwan gootummaan abbootii keenya irratti mul'ate keessaa Adwaan hangafummaadhaan eerama. Kunis kennaadhaan osoo hin taane wareegama qaalii lafee birmadummaa biyyaaf cabee fi dhiiga dhangala'een injifannoo galmaa'edha. Hojii mana dhaloota kanaa kan biraan marii biyyaalessaa jalqabee jiru fiixaan baasuudha. Galma kana dhugoomsuun imala biyya jabduu fi mootummaa cimaa milkeessuuf dhimmoota waloon irraanfachuu qabnu waloon irraanfachaa dhiifamaan ce'uun dhimmoota waloon yaadatamuu qaban utubaa ijaarsa biyyaa taasisuun yaadachaa egeree ijaaruun murteessaadha. Daarektarri olaanaan abbaa taayitaa to'annoo galteewwan qonna Oromiyaa Dr. Biraanuu Leenjisoo gama isaaniitiin Adwaa Itoophiyaanota hundatu lolee injifate seenaansaa garuu Afrikaa hunda boonse jedhan. Adwaan Itoophiyaanota lolee moo'ee injifannoo Itoophiyaanoti teemaa gaafii hin qabu garuu bu'aansaa galteensaa immoo Itoophiyaa irra darbee hiika guddaa qaba. Akka addunyaatti hiika guddaa kan qabudha. Fuulduratti illee wanni kun waan nu wajjin deemu, waan nu ijaaru, waan duubatti illee deebinee immoo waan nu ta'u irraa waraabbannu. Tokkummaan bu'uura waan hundaa humna hunda injifachuu danda'e akka ta'e nutti argisiise waan ta'eef waan seenaa keessatti darbe odoo hin ta'in waan bara baraan nu wajjin jiraatuu fi akka biyyaatti hiikoo nuu kennuudhaan jedhu. Hirmaattonni sagantichaa tokko tokkos Adwaan seenaa waloo Itoophiyaanotaati. Fedhii balbala galaanaa biyyattiin qabduu fi misooma biroo milkeessuun dhaloonni kunis gahee isaa bahuu qaba jedhan. Gama danda'ame maraan tumsa walii gochuu fi injifannoo Adwaa seenaa jiraataa as ga'e kana hidha haaromsaa xumuramee as ga'e kana ulaa galaanaa kanaan mirkaneessuun goolabuun dirqama keenya. Galmi seenaa keenyas injifannoon Adwaa akka jiraatu kan taasisus gaafa ulaan galaanaa kun milkaa'ee harka keenyatti deebi'eedha jechuudha. Adwaan kaleessas bu'aa ida'amuu sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kaleessaati. Kutannootiin hojjetamuu, kutannoo qabaachuu abbootii keenya kaleessaa nutti hima. Seenaa gaggaarii kaleessaa kana faarfachuun immoo nuti dhaloonni har'aa fi boruu seenaa kana itti fufsiisuuf biyya keenya eeguuf bakka guddaa qabaataa jechuudha.